ነገር ነው ገሩ ጃላለውን ቀባዲ ተኮ ብቻ ኛነጀነ ማለው እንደኛነ ጀኑ እሺ መጃላለን ከመ ካደ ስልኪራ ከንጅራ ከነተ ዶቃ ሶ ኢሩማ ከን ፈካቴ ከን ኦቦሌሰ ከ ከን እንታኔ ከን ማቲ ከንታን ከን ዲቀ ከንታኔ ኢሩምቲ ብቻን ከን ስልኪ ከረ ጅሩ ኢሞ ዋትስአፕ ከረ ጅሩ መቀጣው አከስ ደሜ ጉላ ካይስ ደሜ ገሩ ያው ነው ኖርማል ሂን ነው ማለው ዲና ሰውሬ እና መተኩ ብቻ ነው በጃላለ ከየፋና ብቻ ናሳል መፈረከ ሰዲር ኖርማልን ጀደማ ዲሪ ኦርሙ ኮ ኦርሙ ማበር ያላችሁ ደንዳ ሰራ ቀበሙ ደንዳ ኖርማል ስታይ ፎርጂዲ ስታይ ኮድ ይሪ ነማ በርባዴ ዱፈ ማለት ይሪ በርባዴ ሸመረ ታከ እንዴምቱ ሲገለ ገሩ ጃለለ ፍፋና ብቻ ሐሳብ ማለት ነው ስልኪ ነማ በርባዴ ኒ ዱፋ ጃለለ ከገ ሰለ በረከስ መት ይላል የማ ቦተነ ካንከ ሰው መጣን ኩን ጃለለ ጅራም እኒ ጅራ ሞንጅሩ ጅሬኛ ከከሰ አማ ሰዓት ያማከን ጃለለ ጀቹኒ Iriyaa jechuun hambaa manaa fi jechuudha. Yaa sun akka itti daawwamare. Jaalallee jechuun boyfriendii sattiin bakkeetti duukaa sagaagalaan jechuudha. Abbaa manaa jechuun immoo sasi fuudhee maatii kee biraatti gabbara kaffalee warqii naqee abbaa manaa jechuun isa kanadha. Anan beeku jechuudha. Warqii sitti naqee haadha kee jilba dhungotee abbaa kee jilba. Yaa jaalallee maal seete amma? Abbaa ganaan si hubachiisa waa'ee jaalallee. Kuni jaalalleen koo kuni. Jaalalleen kee kun maatii wal barsiisnee jirra waan ta'eef yaa'u nama jaalatu yookiin namni jireenya tokko jaalallee si abbaa manaa hunduma namaaf ta'ame dire. Akkasii ko. Wal barsiistan immoo achuma jiraatte maatii kee wal barsiiste namicha man siin jedhu kan. Asteesseetu. Sana keessaa asitti yoo misira baay'ee naasuti. Asteesseetu. Qayyee asteenyati. Inni iddoo biraa jira wal biraan jiru. Fagootee sanii fagootee amma sa'aatii kana ko teekinooloojiin jijjiirameera dhugaa rabbii uummanni keenya salaxxaneera dhugaa rabbii tu dubartiin tokko mana keessan taa'in fakkeenyaaf ana amma mana kana keessan jiru hawwiineessi jirti jedhanii hanqoo akkaanii gaafachuudha waan akkana sirrii miti dhugaa rabbii namni kun sukkaar giffiitii qabaachuu danda'a shafaafaa ta'uu danda'a kabeelaa ta'uu danda'a dhukkuba qabaachuu danda'a fayya qabeessa ta'uu danda'a. Biyyatti yaa'u biyyatti qaamanii biyyatti wal argaa wal beekna malee walitti dhufeenya akkasitti hin qabnu amma mooyyuu yaa'u. Wali waliin beektu isaa fayyaa ta'uu zarmaanzariisaa qaalluu ta'uu nagaa ta'uu waan beektu hin qabdu zimmettee immoo kan jaarsa ergitu asii achi baate. Wanta bar fayyaa ta'uu isaatii fi qaamni isaa guutuu ta'uu isaa bare kun zamanta shashaaleera si jammar haga silkiin kun jiru maali wallaala rakka bara mi chiggaraalee normaal. Jaarsa waan ergitee fi dhaloonni amma dhufaa jiru waan kun sirriidha jedhee itti fayyadamu. Itti amantee taati hin beektaa namichi kun dhibbaa dhibbatti nagaa ta'uusaa. Namicha miti bar. Jaalalleen tikeessuun jechuudha maal namicha waama. Beebeetu waan ta'eef normaal. Immoo jaalala keessa waan ta'eef maqaa garaa garaati bu'aa. Amma asala taa'ee dhaggeeffataa jira. Nasa. Hojii kee daawwi. Har'a sarraa bilookii godhu. Eh? Har'a sarraa bilookii godhu. What? Maaliif mikinaata waliin ka sababa waliin sababa? Ekkoo sababa ganaa hin ta'e rakkoon qabu sababni isaa maalidha? Sababni isaa duraan dura sa'aatii. Ofii keeti tu jaarsa qabateen dura jechuudha zannaxuu qabda sii galee zannaxaa kan jedhamu beektaa? Zannaxaan beektaa? Mun beektu? Zannaxaa. Jaarsa qabaatan illee kora kun qabu jaarsa bira jiraatanii zannaxuun namatti hin tolu malee jaarsa irraa fagaatanii zannaxuun hima danda'u. Amma sa'aatii keenyatti zannaxuun hin danda'ani hanga jaarsa koo bira dhaquutitti. Lubbu zannaxaa kan jedhamu mana madaamiin isa teessee zannaxuu osoo hin taane miidiyaatti obbaaseetu uummatatti of agarsiisu jechuudha tokko zannaxaan isa kan. Akkasitti ofin agarsiisu amma ati jenneen mana galchinaani malee ofin agarsiifni aannan saalfadha nan sodaadha. Jaarsa hundatti icha zannaxa. Mee fooloo na godhaa jiran nama 150 nama jira fooloos ni deebisana taayisaa. Abbaa manaa qabda fooloo si godhanii maal si godhu fooloo maal si godhatiif sa'aatii kanatti abbaa manaa qabda baritti gaafatamummaa meeqa sarara jira bar sa'aatii kana ati. Maal goota fooloon warri singilii fooloo sassaabnu maleeti maal goota fooloo irraa abbaa manaa ki qabattee bakka sittaneerumaa haadhi koof abbaan koo naa baraa namichi kun kan kootii jettee uummata taasoftee uummata jaarsa ergitanii waan xumurtanii ammas mana tokkotti galtanii wal lammattanii ciisu bichaatu siniif hafe si galee kan ammoo har'a dhuftee uummata dhiiraaf dubartii singilii mana kana keessa jiru fooloo naa godhaatte fooloo kadhattu maalidha kun? Maaliidhaan tasgabbooftooti. Maala bicha kadhataa namni kadhataan immoo dayyuu fooloo na godha abbaan fedhayyuu nama godha kana si galee namni immoo fooloo nama godhe nama jaalatan jechuu miti. Hawwii amma jechuudha ani gaafin sirraa qabaati garuu kara dhiira kanarraa lakkisitti irra deemuu kan keeti baay'ee natti tola yeroo hundas laala natti tolta. Garuu ani jechuudha xiqqooshi namni sitti qaawwameera akka malee hoggaan asichitti laala yeroo beektaa.
Konfidensiin kee naaf ta'ee jira garuu. Xumurtee yaada kee? Xumureera ani waan jettoo jiraate na gaafadhu. Biyyatti galuudhaaf amantu seef. Yaada. Amantu seef biyyatti galuudhaaf. Biyyatti galuudhaaf immoo waggaa 2. Waggaa 2 ishee inni raawwa yaa bitatteetta? Bitadheera sitti argisiisu. Natti agarsiisa. Gara biraa immoo warqii bitatteetta? Warqii nunaa bitaa maarraa godha. Jaalalleen kootu naan. Jaalalleen kan keetu si bita gara fuulduraatti sirraa fudhatee deema gaafa isin addaan baatan. Maalirraa bibbitatte ishee inni irraa waan dubartiidhaaf malama fakkeenyaaf geexii kana fa'aa waan akka guutichaa kana fa'aa istaayilii waan ittiin gootu fa'aa waan ittiin babbareeddu dubartiin bareeduu qabdi geexii ofitti daddabaltee jechuudha. Maalirraa bibbitatte ishee inni irraa birrii keetiin amma daamiin bitte sun taari kan kee jettee lakkoofte kan bitte. Natti immoo dandeessaa? Anamma naan binne beektaa garuu birrii naa kennuuf yaadaan bitadhaati. Garuu maalirraa godha akkattu bareedduudha baran. Akkattu bareedduudha baran. Geexii maallaa godha. Teknooloojiin babal'atee dubartiin sammuun ishee daffaname. Amma anaanii maallaa godha geexiin jetti. Geexee. Ati maqaan kee sijjamar geexee ta'uu qabaraati. Ati geexeedha maqaan kee. Namni tokko geexii ka jedhamu wanta namtolchee ofirra dabaluu otoo hin taane geexummaan uumamaani si galaami ani akka kiyyatti yaada kiyyartu hundaa'iti. Yoo itti bareedina fuudhee malee yoo itti bareeduu baadhe ani koonan dhiisa barii ani garuu fiyyaan bareedduudhaan jedha. Fuula dhaggeeffadhamma ana bira akkattiin waa softe is normal jette faranjiin abbaa manaa kee amma jaalalleetti heerumuudhaaf deemaa jirtu kanaa wajjiniin akkuma kanatti akkuma dhalatte haadha kee keessaa gadi baatee nyaara keetuun sirreeffatiin libbistiikii tootti hin diddibatiin wayyaa babbareedaa shittoo babbareedaa tootti hin dibatiin akkasumaan akkuma amma jirtu kanaatti abbaa manaa kee wajjiniin jiraachuu barbaaddaati. Maali? Amma akkuma kanatti Maalitti baddaayyuu? Bakka gahaadha kun jetteetu fuula kan keessa agarsiistee mataa kan keessa cifaaroo miicamee beenne. Cifaaroo kana miicamee beenne qabsiisneen keenya kana fuutee abbaa manaatti geessiteetu bari moyoonni sidiisee deeme qibamni madaamii maraattetti siin jedha bara. Ana akkasii mitiree na dhiisellee akka deemnes nan beeka konfidensiin ofitti qaba. Shamarri konfidensii qabdu ofitti amantu koo si galee. Si harkallee hin jiru na dhaggeeffadhu sitti ni maati. Si harkallee hin jiru si keessallee hin jiru konfidensiin 000 dha na dhaggeeffadhu. Mana madaamii keessatti yoo akka kana taate rakkoo tokko hin qabu. Abbaa manaa kee biratti garuu akka kana akkan taate. Siif xuruu miti. Hawwiyyee maal seete gorsi kee yaada gaariidha beektaa. Dhugaan siin jedha kana namni wallaalee hin jiru bar. Eko maannim sa'u yaa qaali. Kana namni wallaalee hin jiru. Yeroo adda jiraniif yeroo jaarsoo fi bira jiranii nan beeka bareechiseen beeka kana. Abdeedha isa har'aaf qabu barteedha. Yaadni keenaaf yaada dabalataa naa ta'a malee yaada jalqabaa naa ta'uu hin danda'u. Waan sirriitti bareechee beeka. Si galee xannaqqaqee beeka. Tasgabbaa'ii na dhaggeeffadhu. Duraan dursa mataa kan keettis akka koofiyyaatti si ol qabsiiste kuni dubartiin rifeensa akka ittiin qabsiifattu. Na dhaggeeffadhu mataan kun sirrii miti. Mataa kana si dhukkubeellee sammuu kan keetii kana. Ammas bahe jennaan malakattus bahe malee sajjamar gisee bira zannaxee ilaale tokko fadhee. Dubartiin biyya arabaa jirtu qawwasteetti nama dhaggeessu bakka kunuunshee kana nan dhageessu bakka waama tokkottanii waan nan dhageessu bakka. Akkasii. Ishi dubbadhu. Muitiin qabaddaayyu ta'u. Namoonni meeffataa mana madaamii keessa teessis yoo mana teessis yoo eessa teessis akka kanatti hin qabsiisin. Rifeensa akka kanatti hin qabsiifamu. Faashiniin isaa irra darbeera. Sigalee zannaxaa duriiti kun zannaxaa ammaa miti immoo teekinooloojii wajjin babal'adhu. Sigalee rifeensi kee bakka lamatti saaqamee asirraanis martee keessa guddinaaf illee ta'a. Asirraanis bakka lamaa martee keessa rifeensa kee. Sigalee akkatti nama koofiyyaa qabdee shittaan isaatii ofitti nama buutu dhugaa rabbii hin dabqa waan ta'eef mataan rifeensa isaa hin ciinca. Xinnoo ishee vaaziliinii zayitii waan qabdutti dibdee kaate mataa kan keetti sirreeffata. Innati har'a mana namaa keessatti sirreeffatte bor agarsiifta sigalee har'a of qabdeen jirtu taanaan bor of qabuu hin dandeessu waan ta'eef of gatta deebite. Gizeedhumaaf of qabuu dandeessa jaalallissi qabee mana tokkotti galtanii deebite immoo of gatta. Anamma yeroo hundaa tamasaasaayidha hojiin kun. Yeroon biyyatti galaa tures zannaxaaman ture warri na beekanii na arganii asitti illee dhufee nan zannaxa viidiyoo nan jedhi taanaan nan zannaxa. Kuni ammuma yoo jammare malee boran sirreessa har'a mana namaa keessa hin jiran hin dandeessu. Duraan dursa isaa rifeensa kee kana rabbiif jedhii lammata akka ittiin qabsiisin. Rabbumaaf jedhiiti. Anaan illee tuffadhu iyyuu rabbumaaf jedhi rifeensi kee akka ittiin qabsiisin. Tokkoffaa yeroo mataa kee akkasiitu dubartiin takka itti qawwastee deebitee jedha saayinsiin. Daqiiqaa 5 qawwastii sa'aatii 24 keessatti jedha saayinsiin. Kanaafi si qawwasiisuu danda'a wanti kun.
Sigale sammuu keessa jalaa jeequu danda'an ta'eefi. Walumaa galatti qabu siidachaa taare. Dubartiin hundumtiyyuu sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa 5 qawwasee gara sammuu isaatti deebi'a jedha saayinsiin. Saayinsiin takkas jedhaan hawwii takkas jedha miti. Sigale kanaaf yeroo saayinsii faana hoo deemta ta'e immoo wantoota baay'ee duubatti hafteertaati amma dhaggeeffadhu sitti hima. Yeroo naasa'u na jedhaan ta'ee fixutti amma naasa'ee fixutti na jedhaan qabii. Okay, itti fufi. Yaadni kan yaada gaariidha garuu dubartiin ani cimtuudha ofiin jettee nama gorsisuutu akka namallee bara akka ofiisetti ilaalu heddi. Adamma ani nan bareeda jetta malee namni hin bareeda jechuu hin dandeessu si galee. Namni immoo akka keekaatti ofiin nutti toluu danda'u toluu baachuu isaan nutti tolesnullee bareedne saddeetti jennee deemna barikkoo. Oggaa akkasitti amma as bahe jennaa isaa kanatti akkatti as bahe malee. Otoo itti yaadee bahuu barbaade laayifii seenuu barbaade saddeetti fataa zanaa jedheen ba'an si galami. Garuu immoo dhaggeeffachuun kan koo na fayyada nan miidhu. So namni akkana akkasitti minaa hada jooftanii ehaa ibbaalu unas labannaa garii iqirtaa argallee jennaa hin jedhamu hawwiyyee. Shi na baay'isi jaaladhaan baay'isi kabaja gorsi kee gorsa gaariidha naaf ta'ee jira. Thank you shi. Kana oli qibamni.